Qur'aana hadiisaa al-hudaa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayega tasnanga jolen tilawa bakki jirula dufati jirani jecha rabbi kulkullawa maltu isati kitawa ya mu'jiza barahunda fanadi matil kawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barattoota labbeeka isin barattoota eessaati? Barattoota jiddugala al-hudaa barnoota quraanaa fi hadiisaa. Jiddugala kun bootaa dhuunfaa isaanii qaba? Hin qabu. Barattoonni tullu kun eessa baratan? Qeerransaa qabaysanii isaan ulaa meeqa qabdi? Awwaadu gaana. Awwaadu gaana. Awwaadu gaana. Amma barattoonni tullu kun uluma takkatti jalqaa isa barate? Xiqqaan guddaanis? Dhiiraaf dhalaanis? Baasumaan na qabateewu. Amma qabbitan nu deessi deemtan? Quraana suuraa kam? Suuratul Waaqi'a. Aayaata meeqarraa? Aayaata 77. Eeganaa maal eegdan? A'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim. Innahu laqur'aanun kariim. Fii kitaabin maknuun. Laa yamassuhu illa al-mutahharuun. Tanziilun min rabbil aalamiin. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. الهدى مركز غيرنا ومعلم هدينا. Ugarat bijoollee tana hamilee itti fudhachuu. Itti dhiqaatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, mashallah.